Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenne kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an sun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii man gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru hedduun jalqaba. Itiyoophiyaan qaala'insa jireenyatiin akka Afrikaatti yookaan Afrikaa irraa tokkoffaa akkasumas akka addunyaatti immoo 53ffaa ta'uudhaan sadarkaa kan qabatte yoo ta'u jijjiirama ajaa'ibsiisaa yookaan miirakil ta'ee fi akkasumas oomisha qamadii sadarkaa duraa irra jirtuun faallaa walii ta'uun himamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo kan labsate yoo ta'u mootummaanis waan jedhe qaba isin hin geenye. Oduu biyya alaatiin walitti bu'iinsa Iraanii fi Israa'eliin wal qabatee odeeffannoo bal'aa qabannee jirra. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Itiyoophiyaan qaala'insa jireenyaatiin Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa qabatuun beekamee jira. Mootummaan garuu oomisha qamadii oomishnee al ergiidhaaf biyyoota sadarkaa duraa keessa jiran keessaa tokko jechuudhaan kana dura gabaasee ture. Jijjiiramni Itiyoophiyaan fiddes jijjiirama ajaa'ibsiisaa yookaan miirakil jechuudhaan himee ture. Osoo ooleen buliin faallaa gabaasa mootummaa ta'uudhaan Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa qaala'insa jireenyaatiin sadarkaa tokkoffarra jirtu akka addunyaatti sadarkaa 53ffaa irra jiraachuu dhaabbanni tokko mirkaneessuun ifoomsee jira. Akka gabaasa haaraa kuusaa ragaa baasii jireenya addunyaa guddichaa baasetti lammiileen Itiyoophiyaa amma meeshaalee bu'uuraa kanneen akka nyaataa fi geejjibaa irratti biyya Afrikaa yookaan biyyoota Afrikaa keessa jiran caalaa baasii guddaa baasaa kan jiran akka ta'e mirkaneeffatee jira. Akka gabaasa kanaatti Itiyoophiyaan addunyaa irraa sadarkaa 53ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u kunis qabxii indeeksii baasii jireenyaa 46.5 galmeessuun yoo ta'u biyyoota Afrikaa keessaa isa ol aanaa ta'uun beekamee jira. Qaala'insi jireenyaa kun biyyattitti sababa gatiin meeshaalee shaqaxoota dabalaa jiruun kan wal qabatu akka ta'es himamee jira. Kunis Itiyoophiyaan baasii jireenyaatiin tokkoffaa akka taatu godhee jira jedhamee jira. Keessattuu namoota galii dhaabbataa yookaan galii gadi aanaadhaan jiraataniif baasiin torbee yookaan baasii torbee isaanii haguuguuf daran rakkataa akka jiran ibsamee jira. Ibsa kana booda komiin bal'aan hawaasa biraa ka'aa jira. Mootummaan dhiyooma tana yookaan immoo torban tokko dura jijjiiramni biyyattii kanatti mul'ate jijjiirama miirakil nuun jedhee ture akkasumas qamadii oomishuudhaan Afrikarraa tokkoffaadha nuun jedhee ture. Har'a maarree ragaan kun osoo ooleen buliin bifa kanaan akkamitti ta'e jechuudhaan mootummaa irratti gaaffii fi komii kan kaasan yoo ta'u mootummaa nu sobaa jira jechuudhaan hedduun isaanii yaada isaanii ibsataa jiru. Oduun itti aanu eeyyamni faddalaalummaa damee qonnaa irratti kennamee ture haqamuun beeksifamee jira. Eeyyamni faddalaalummaa oomishaalee qonnaa irratti kenname guutumaan guutuutti haqamu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksisee jira. Ministeerri deetan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Abdul Hakiim Muluu akka himanitti faddaaltonni damicha irratti sona tokkoyyuu osoo hin dabalin sirna gabaa jeeqan jiru jedhee jira. Kanaaf eeyyamni faddaalummaa oomisha midhaanii kuduraa fi muduraa akkasumas beelada irratti kenname guutumaan guutuutti haqamu ibsee jira. Kana hordofees faddaaltonni gabaa keessaa akka bahan godhamuu eeruudhaan faddaaltota 3,000 ol irratti tarkaanfiin fudhatamullee himee jira. Damee gabaa simintoo sirna gabaa bilisaa diriirsuun gatiin simintoo walakkaa oliin hir'achuu kan eere ministeerichi faddaaltonni gabaa simintoo jeeqaa turanii fi namoonni dhuunfan maqaa qaamolee garaagaraatiin daldalaa turan damicha keessaa akka bahan taasifamaniiru jedhee jira. Oduun itti aanu dhaabbileen falmaa mirga namoomaa idil addunyaa 31 mootummaan Saawud Arabiyaa murtii du'aa lammiilee Itiyoophiyaatii fi kan biyya biroo irratti dabarse akka hir'isu gaafatanii jiru. Saawud Arabiyaatti yakka daddabarsa qoricha sammuu namaa hadoochuu wal qabatee yoo xiqqaate namoonni yookaan lammiileen Itiyoophiyaa 37 adabbii du'aa eeggachaa kan jiran akka ta'e dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa 31 ibsa waloo baasaniin beeksisanii jiru. Murtiin du'aa kunis yaaddoo guddaa itti akka ta'e yookaan itti uume beeksisanii jiru.
akka jedhanitti lubbuu lammiilee yakka murtii du'aa hin kennisiisneen hidhamanii du'a eeggachaa jiraniif yaaddoo qabna jedhanii jiru. Dhaabbileen kunneen akka jedhanitti bara kana lammiileen Somaaliyaa 19 fi lammiileen Itoophiyaa 7 akka ajjeefaman ifatti gabaafamu eeranii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 3 ammoo waxabajjii 16,2025 ajjeefamuu fi kunneen immoo guyyaa eeggataa kan jiran akka ta'e eeranii jiru. Kana jechuun murteen kun guyyaa 3 dura raawwatame jechuudha. Akkaataan ajjechaan itti raawwatames garajabummaa garmaleetiin akka ta'e ibsanii jiru. Kanuma irratti hundaa'uudhaan dhaabbileen kunneen mootummaan Saawudii murtee kana keessa deebi'ee ilaaluudhaan akka hir'isu yoo xiqqaate murtee du'aa kana adabbii biraatti akka jijjiiru gaafatanii jiru. Mootummaan Saawudii dhimma kanarratti hanga ammaa wanti jedhee jiraachuu baatus hawwiin kan eeggamu yoo ta'u dhaabbilee namoota murteen du'aa irratti murtaa'ee fi galata guddaa qabdan jedhamtanii jirtu qaamoleen biroollee qaamolee kana waliin tumsa taasisuudhaan namoota kanaaf akka dirmattan gaafatamtanii jirtu. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru. Akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromootti fi loltoota mootummaa gidduutti deemu kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argachuun tibba kana mooraa waraana mootummaa akka jeeqe yookaan immoo raafama hamaa keessa akka galchee waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaan tibbana loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti raawwatame waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan kaampilee waraana mootummaa hedduu akka hin jiraanne godhuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun kasaaraa guddaa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuun keessoo waraana mootummaatitti yaaddoo hamaa fi akkasumas raafama hamaa uumee jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Gama mootummaatiin mootummaan immoo yeroo tokko parsantii 90 waraana bilisummaa Oromoo barbadeessine yoo jedhu yeroo biraa immoo marii gaggeessan irratti dadhabbinni loltoota isaa maal akka ta'e yeroo gamagamanitti tokkoffaa baay'inni loltoota isaanii irra hedduun ijoollee ta'uu akkasumas muuxannoo lolaa kan hin qabne kan yeroo lola seenanii dhukaafni baname baaragan kan harka kennatan yoo ta'an lammaffaa immoo hedduun isaanii lolaaf fedhii kan hin qabne akka ta'e ibsaa kan turan yoo ta'u akkasumas rakkooleen biroollee eeramaa kan turanii fi haalli amma jirus dirree hidhannootitti jijjiirama isaan barbaadan fidaa kan hin jirre akka ta'e irratti walii galanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e gara biraatiin immoo dirree hidhannootitti injifannoo argataa jirra. Loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu harka kennachiisaa jirra jedhanis waraanni bilisummaa Oromoo isa kanas haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo mootummatti harka kennatan kan hin jirre akka ta'ee fi odeeffannoon gara mootummaatii bahaa jiran kun immoo waraana bilisummaa Oromoo kan hin ilaalle akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e har'as lolli itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haaruma kanaan har'a caamsaa 20,2025 barraaqan lixa Oromiyaa Wallagga lixaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee hedduu irraan hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Har'a barraaqa Wallagga lixaa aanaa Baaboo Gambeel ganda Shimala Tokkee jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan akka adabe akkasumas kan harkaan qabeessa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee hedduus hiikkatee jira. Ganamaan bireenii 3 irraa kan hiike yoo ta'u kan biroollee meeshaan hedduu akka ta'e odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Dabalata oduu kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas achuma lixa Oromiyaa magaalaa Naqqamte yookaan bulchiinsa magaalaa Naqqamte seenuudhaan guyyaa kaleessa tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Waxabajjii 19,2025 guyyaa kaleessa halkan jechuudha magaalaa Naqqamte seenuudhaan magaalaa Naqqamte ganda Duwwaa 2 iddoo addaa Jaawii Gabayaa jedhamutti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa 3 addunyaa kanarraa godaansise jedhee jira. Taatee kana walqabatee gama mootummaatti immoo wanti jedhame hin jiru. Lolli bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhaa jira jedhee jira. Yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Guyyaa kaleessa hedduun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan akka ta'e isiniif gabaafnee turre. Har'as mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun loltoonni mootummaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru.
Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo irra dhufan kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u isaan kunneen hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootiin simatamanii jiru. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa bakkoota gara garaatti eebbisaa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Kun immoo humni isaa cimsuudhaan waraana mootummaatiif fi qormaata guddaa ta'uu danda'a jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin lolli giddugala bahaa akkuma itti fufetti jira. Haleellaa Israa'eel fi Iraan walirratti raawwatan cimee kan itti fufe yoo ta'u miidhaan gama lamaan irraayyuu dhaqqabaa kan jiru akka ta'e odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahaa jiran agarsiisaa jiru. Lolli kun itti fufataanaan balaa guddaa fudhatee gama addunyaatti as deemaa jira kan jedhan hedduu yoo ta'u lola kana immoo mariidhaan furuuf yookaan immoo dhaabsisuuf qaamonni garaagaraa kan dubbataa jiran yoo ta'e illee as bahanii ifaan ifatti lolli kun akka dhaabbatu jaarsummaan kan qaban hin jiran. Furmaanni lola kana dippiloomaasii qofa kan jedhan ministeera UK. Ministeerri aadaa, miidiyaa fi akkasumas ispoortii UK Liisaan Naandiyaa walitti bu'iinsa Israa'eel fi Iraan dhaabsisuuf filannoon tokkochi dippiloomaasii qofa jedhan. Gara biraatiin immoo UK fi EU'n Iraan waliidhaan Jeenevatti mari'ataa akka jiranis dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo ministeerri haajaa alaa Iraan hamma Israa'eel haleellaa hin dhaabnetti US waliin marii fi iddoon hin jiru jedhan. Gama biraatiin immoo ijjannoon Ameerikaa hanga ammaa adda hin baane. Ameerikaan Israa'eel cinaa dhaabbatuu fi dhaabbatuu dhabuunis hanga ammaatti kan addan bahin yoo ta'u Ameerikaan Israa'eel cinaa ni dhaabbatti yoo taate yookaan Israa'eel waliin ta'uudhaan haleellaa Iraan irratti ni raawwatte yoo taate immoo balaa guddaa fudhatee kan as deemu akka ta'e biyyoonni garaagaraa akeekkachiisaa jiru. Akkasumas Ameerikaan lola kanatti akka hin seennes gaafataa jiru. Iraanis Ameerikaan Israa'eel cinaa ni dhaabbatti yoo ta'u taate Awurooppaa fi Ameerikaan boba'aa gaazii ijaan kan hin argine akka ta'an akeekkachiiftee jirti. Kanaafis hulaa Hormuz ni cufa jettee jirti. Hulaa Hormuz jechuun hulaa boba'aan tokkoffaan addunyaaf keessa darbuudha jechuudha. Hulaan inni biraa kan galaana diimaa irraan dabru yoo ta'u kanas Yemen yookaan Huutiin Yemen ni cufa jettee jirti. Akkasumas addunyaan garee lamatti bahuudhaan lola addunyaa sadaffaatiif affeeramuu dandeetti jechuudhaan hedduun shakkii qaban himaa jiru. Walumaa galatti garri guddaan lolli kun dippiloomaasiidhaan yookaan mariidhaan akka furamuuf fedhii hedduu akka ta'e kallattii garaagaraatirraa odeeffannoon bahaa jiran agarsiisaa jiru. Nageenyi habuu Waaqayyoon nagaa habuus. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.